halkan irriba malee achi galabbatamaa as galabbatamaa gubataa bulla. Isin galee gubataa bulla. Wallahi biyya ambaa keessa namni gammachuu qabu hin jiru. Kijiba. Namni tokkichi biyya ambaa keessa an haga gammadu caale hagaan gaddu caala. Hagaan kolfu caale haga ayyaaddeewu caala. Isin galee namni biyya ambaa jiru kun kolfa kijibaa kolfaa jiraata. Seeqoo kijibaa. Isin galee yooma nama bakka konsertii bakka sirbaa nusuufa birrii 500 bitattee jijjiimattee addeeffattee footoo kaatee ogaltu kana homa jireenya gammachuu bakka jireenya algaa sii ta'ee sitti tolee maal jettee baatee galtu namatti fakkaata. No miti kijiba kun jireenya feekiiti kun jireenya feekii jireenya ilkaaniin kolkolfaa keessi kan kee madaa maaliif yoo guyyaa takka osoo dhibamtee biyya ambaa keessa namni si jiraachisu hin jiru. Guyyaa takka osoo birrii dhabdee namni waa si godhu hin jiru. Okay, guyyaa tokko namni si qarqaare umrii kee guutuu namatu si horata. Lammaffaa hardhanu birriin takkittiin kuma birrii 36 birrii 37 galteedhan. Itoophiyaa yoo ati argitu garuu yoo ati birrii kuma takka maatiidhaa ergite maal naa gooti siin jedha maatiin kan kee ammoo maal naa gooti birriin kuma 30 maal keessa jirti. Akkuma gaafa ati waggaa 7-8 jirtu si fakkaata jedhan. Obboleessi kan kee biyyaa si dawwalate okay obboleessi. Mee waan wacii godhadhu waa uffataan bitadhu siin jedha. Birrii kuma 10 ergitaaf maal taate habiibi surreen takkittiin birrii kuma 7 siin jedha. Sigalee warra maatii kee biyya qarqaartee galatan argattu. Asit dalagdee bu'aan argattu. Waa ergattee biyyatti waa sii hin gootu. Haga feete xaartee haga feete dalagdee maaliif ragaa walii isinii dhiyeessaa. Birrii baran ati dalagduun mana sii bituu hin dandeettu. Bara dhufu mana bitadhaa jettee bara dhufu eegda. Bara dhufu birrii dalagde yoo ati walitti dalagattee biyya ergadha jettu manni barana birrii 500 hin bitamu. Bara dhufu yoo ati birrii 500 qopheeffattu inni ammoo miliyoona tokko ta'e. Bakka inshallah akkuma ta'u ta'ee bara itti aanu bitadhaa jettu. Bara itti aanu akka taatu taatee miliyoona tokko ati qopheeffattu birrii miliyoona 2 ta'e. Bakka inshallah amma umriin keelleen irraa deeme biyya ambaati gubadhe waggaa 5 fixe bakka wakkuma godhe bara itti aanu birrii miliyoona 2 guuttadhe miliyoona 2 bitadha jedhu. Yoo ati dafqa kee jissitee gubattee dhakam muutee muka buutee biratti daartee biratti daalachoftee biratti rakkattee hin nyaadhottee hin dhugattee hin uffadhottee waa meeqatti taatee birrii miliyoona 2 qopheeffattee mana bitadha jettu birrii miliyoona 4 ta'e siin jedhan. Akkamittiin gubanne namni biyya ambaa keessa jiru? Akkamittiin yaaddo? Namni ammoo biyya maal godhatte siin jedhan? Mee maal godhatte? Maal qabda? Maal ijaaratte? Eessaan gahatte? Eessaa mana qabda? Maal godhatte? Jiruun biyya ormaa gubaa malee, gadda malee, yaaddoo malee tirfiin isaa kan biraa hin jiru. Abbaan feete biyya feete yoo jiraatu. Biyyoonni gurguddatan mirga sii kennan. Mirga jechuun seera sii kennan. Bitaan garuu waan ati dalagde hunda xururanii si harkaa fudhatan. Mirga sii kennan mirgi maqaa. Nagaan bayi, nagaan gali dalagadhu siin jedhan. Hin baata